Adde caaltu isaaniidha. Olompikii London irra gaggeeffame irratti badhaasni siif kenname dahaba moonaas. Dahaba si kenname. Dahaba ture. Dahaba. Beektaa guyyaa sana yaadatta. Guyyaa sana. Guyyaa san yaadachuu hin danda'uun akkaan hin dhageeffadhetti dahaba ture. Lukkuu jechuun kichin lafa kaata. Kichiniin alawaa dada. Magaalaan guddittiin Afrikaadha. Maqaan isii maal jedhamti? Magaalaa guddoo Afrikaa ni barbaadaafi. Warri sagantaa qabdan like akka haarayomsu akka khayyahan warri teetan warri aruuza qabdan Direewood hedduu ijoollee gaariidha kaameeraa babbareedaa qaban so ni gammaddan ala kullu haal sanifuu afeeraaniin isiniin jaa galatooma. Insar Muhammad Yusuf. Gaaddisaa Nuureen Naanjaa. Hana Naanjaa. Galgaloo naan jedhan. Maqaan kiyya Faakii Abdallah. Diin Siraajin Jaama. Fuad Muhammad Naanjaa. Maqaan kiyya Aswaan Nuuraddiin Naanjaa. Umar Jaafar. Mahdi Naanjaa. Samad Naanjaa. Fortuna Naanjaani. Ikram Rashid Naanjaa. Namni kana beeku lamii na beekan maqaan kiyya Khaanis Hanaani. Magaalaan guddittii Afrikaadha. Maqaan isii maal jedhamti? Finfinnee jedhamti. Finfinnee. Magaalaan guddittiin Afrikaa Finfinnee. Finfinnee jedhamti. Finfinnee. Magaalaa guddoo Afrikaa. Magaalaan guddittii Afrikaadha. Maqaan isii maal? Beeto. Ni beekama yaada dugin. Magaalaan guddittiin Afrikaadha. Maqaan isii maal jedhamti? Hin beeku. Hin beekudha. Magaalaan guddittiin Afrikaadha. Maqaan isii maal jedhamti? Guddoo Afrikaa. Magaalaan guddittii Afrikaadha. Maqaan isii maal jedhamti? Maqaa isii Allah musallala Muhammad hin dandeenye isii tana. Magaalaan guddittii Afrikaa maqaan isii maal jedhamti? Finfinnee. Magaalaa guddoo Afrikaa. Magaalaan guddoo Afrikaadha. Teessuma Afrikaadha moota Afrikaadha. Lakki magaalaan guddoo Afrikaadha. Maqaan isii maal jedhamti? Magaalaa guddoo Afrikaa ni barbaadaafi. Ayyee isa barbaada. Akkan maqsamuutii keessa. Yaada dhufee. Finfinnee yookaan Addis Ababa jedhamti jeetii yaada. Magaalaan guddittiin Afrikaadha. Guddittiin Afrikaa magaalaan guddittiin Afrikaadha. Magaalaa guddoo Afrikaa waan jetteef akka yaada kiyya Finfinnee jeetii yaada. Magaalaan guddittii Afrikaadha. Maqaan isii maal jedhamti? Ayyee min biyyaa beekee yaa bilisa khiyyame. Magaalaa guddittii Afrikaa beektu? Magaalaa guddittiin Afrikaa. Awwala biyyootii yaan beek. Magaalaan guddittiin Afrikaadha. Maqaan isii maal jedhamti? Kongoji. Afrikaa yoo ta'e magaalaa guddoon si dhugaa hin beeku. Nadheetiinsa. Finfinnee. Finfinnee. Finfinneedha. Itoophiyaa moo Afrikaa? Afrikaaf magaalaa guddittiin Finfinneedha. Which means Addis Ababa akka amma jaani. Magaalaan qabdi. Magaalaan qabdi. Afrikaa magaalaa? Afrikaa magaalaan qabdi. Afrikaa biyyoota. Adde caaltu isaaniidha. Olompikii London irra gaggeeffame irratti badhaasni siif kenname dahaba moonaas. Dahaba. Dahaba caaltu isaaniidha. Dahaba. Ammallee ani leetii ta'e. Atileetii ta'e caaltu isaanii. Dahaba. Dahaba kenname. An in dorgof waan akkanaa ilaalee hin beeku. Atileetii caaltu isaanii hin beektu? Hin beekun. Akkamitti? Akkanumatti gaa. Atileetii ta'e beekamtu caaltu isaaniidha. Maaraatoonii London irra gaggeeffame irratti badhaasni siif kenname dahaba moonaas. Dahaba moona. Warqii. Warqii na dahaba miti. Warqii.
Dahabii jechuun atleetii teenya jaalatamtuu fi kabajamtuu atleetii caaltu isaanii olompikii London irra gaggeeffamu maaraatoonii jechuudha. Caaltu isaanii sana waan dhageenyeen. Dhageenyeen. Beektu. Takka Daraartuu Tulluu fa'aa takka. Caaltu isaanii beektu. Fa'aa takka. Caaltu isaanii beektu. Hin beeku. Atileetii caaltu isaanii jaamtu jira. It's my first time maqaa kana atileetii natti hin fakkaatu. Caaltu isaanii. Beektu. Atileeta natti hin fakkaatu. Maqaaleen atileetaalee Oromoota kanaa miti atileetii. Caaltu isaanii. Lakkee maqaa kana amma dura hin dhageenye. At least hin dhageenye. Daaba. Daaba. Atleetii teenya caaltu isaaniidha. Olompikii London irratti yaadadhu. Yaadadhu ni beekta. Hin beeku. Hin beeku. Ifama ilaalu. Atleetii teenya cimtuu atleetii caaltu isaaniidha. Maaraatoonii London irra gaggeeffame irratti badhaasni siif kenname daaba moonaas. Daaba. Daaba. Atleetii teenya cimtuu caaltu isaaniidha. Maaraatoonii London irra gaggeeffame irratti badhaasni siif kenname maali? Daaba ture. Daaba. Beektaa guyyaa sana yaadatta? Guyyaa san yaadachuu hin danda'uun akkaan hin dhageeffadhetti daaba ture. Yaadachuu hin dandeenye jechuudha. Gaariidha. والله أتذكر رامبي خصان بيتو مالف سلام مالك كتاتن عندي عينات جالتو سانين بيتو بيخ جالتو سانين أتليتي تنجيبتو بيتو دي لسوان كين جو أتليتي تنجيبتو أدي جالتو ساني لا ماراثوني لندبيلن دررتي بلاسني سيفخان نميدا وموناس أي مكان سي جالتو ساني لا ميقا فاوادي سي Enggak pada sore fire sih, batu asal. Atletik caaltu isaanii dah Olimpiki London irra gaggeeffame beektu. Beeku laa Olimpiki. Badhaasa sii kan namni ilaallamu. Caaltu isaanii moo? Caalaale. Caaltuun beektu? Na beekti isin. Atleetii cimtuu taakkaan jaalatamtu atleetii caaltu isaanii dah maaraatoonii London irra gaggeeffame irratti badhaasni siif kenname daaba moonaas. Daaba. Atleetii teenya cimtuu caaltu isaaniidha. Maaraatoonii London irra gaggeeffame irratti badhaasni siif kenname daaba moonaas. Londonii maal gooti caaltuun Oromiyaa malee isiin warra siyaasaati. Midhaan haddaaree boolleen turuu mugoota seenee wareeree namuu je'ee kan wallise artistii keenya. Maqaan isaa hin beeku. Beektu? Midhaan haddaaree boolleen turuu mugoota seenee wareeree namuu je'ee kan wallise artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa artistii maqaan isaa eenyu? Ani biraa? Midhaan haddaaree boolleen turuu mugoota seenee wareeree namuu je'ee kan wallise artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa eenyu? Maqaan isaa? Artist Ali Maamud Birra. Ani wallee Oromoo kanaaf ta'u Saaliyaa. Eradis. Midhaan haddaaree boolleen turuu mugoota seenee wareeree namuu jettee ta'u walliste artistii eenyu jedhamti maqaan isii? Artistii wallisaadha. Eenyu? Ali Birraa. Midhaan haddaaree boolleen turuu mugoota seenee wareeree namuu je'ee kan walliste artistii keenya jaalatamaa. Ali Birraa. Midhaan haddaaree boolleen turuu mugoota seenee wareeree namuu je'ee kan sirbee wallistuu teenya kabajamtuu fi jaalatamtuu artistii maqaan isii eenyu jedhamti? Ali Birrumaan beekan. Ati dhala jettee Ali Birraadha. Afaan Ingiliffaatti lukkuu jechuun maal jechuudha? Maal afaan tasaasa'e? Lukkuu jechuun maal jechuudha? Yaadadhu amma. Lukkuu amma yaadadhu. Jechuun? Lukkuu. Ahaa. Chicken. Lukkuu jechuun afaan Ingiliffaa maali? Afaan Ingiliffaatti lukkuu jechuun maal jechuudha? Chicken.
Lukku jechuun lukku. Lukku chicken gaa. Chicken. Itti amantee? jettee kitchen na fakkaata. Kitchen. Kitcheniin alawaa dara. Na bira kuti. Lukku jechuun hin dandeenye. Lukkuu jechuun hin jennaan ammoo haatanya gizee xabbasamtee chicken jaaniin. Gizee xabbasamtee chicken jaaniin. Isii fayyaa qabdu moo? Hin. Hin jaarii. Duuba wanta kan raanfatina. Dirreewud subscribe godhuudhaan hokkuun daawwachuu dandeessan. Achirratti bakka biraarra nun daawwatina. Achirra jirraa Dirreewud namni subscribe godhu hundinuu waan adda addaa wajjin waan babbareedduu baadiyyaa ilaa magaalaadhaatti hojjetamu achi argachuu dandeessan. Galatoomaa naa ulfaadhaa. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jette. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan. Sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa fi dhimmoota barbaaddanii filatu. Jibsamii, mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaan meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina. Kottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina. Teessoon ta'e Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii.